Abiyyi must go down jechuun namni down ofii keessa down keessa taa'ee down ofii fi down injiin must go injiin akka haasawaa faranjiitti akka faranjii hoggaa hiriira baatu dhaggeeffadhu. Kanaas dhaggeeffadha. Faranjiin ati down yoo kayattu taate down yoo godhuu dandeessa deemtee baangoone kanaaf faayid ma'anaan qabu namni ni himatamoo. Takkaan akkan nu godhanii jeeti ragaa wajjin faranjiin dubbii kanaaf beekti. Down dirree rabbaatee jechuu waggaa kumaarraatis sin dhaga'u faranjiin haasawaa kanaa. Mootummaan addunyaa kanaa sin dhaga'u kamilleen rabbilleen sin dhaga'u haasawaa kanaa. Masti goo'echaa ooluunis no. Nuti jechuun ummata Tigreen amma dhuftee nu bilisoomsiti jedhu dasee geesse maal geesse ummata jiru Tigreen irraa bilisummaa eeggataa bar. Tanuma maata dhiira qayroo kuma meeqaa sanoo isa geessan. Namni tanaan hin bilisoomin kabiraa maal bilisoomta rakkina dadhaba mataa keetii qabda. Tigree ganaa dhufee Tigree dasee geesse maal geesse jaa bar taa'ee Tigree si bilisoomta dhufee ati ni teessaa. Wallaahi jii. Tigree sin abdaddu bilisiginnaa sin abdaddu rabbii malee. Lamaanuu harkeetiin jira bineensa. Ka isaan jala deemes bineensa. Hoo waan feeti miti. Wallaahi Tigreen sin bilisoomsitu. Bilisiginnaan sin bilisoomsu siitu fi rabbii keetii sin bilisoomsa. Kijiba yoo akkas jette abjuu sobaa keessa jirta. Maa kana dura sin bilisoomsin? Mee addunyummaa duruu maal siin jetti? Tigruma kaleessa lolteen arra deebitee ta ummata beeka fette. Waan takka ammalee ummata Oromoo osoo himin tokko taanee jira Tigree dhufee na bilisoomsaa. Wallaahi ji. Kan dhiiga qayroo kun meeqaatiin hin bilisoomin? Maal hin bilisoomta? Dasee geessee yaabara amma bilisoomsuu deemti Tigreen. Sabaata gootaniisa. Haasawaa kanaa dhiisaati of gajjaara obboleessa. Bilisummaan harka keessa hin jirti. Laal akka diinitti si jaara. Akka Oromootti si jaara. Fala dubbiidhaa si himu isiitan. Kanaa achi waggaa kumaarraa jechi kiyya kunni ta'a waa tokkoon fiddu. Fidi kunu. Beekumsa kanaa achi kaniin rabbi irraa sitti hime kanaa achi waa tokkollee. Iccitii rabbi naa himen si hime. Amma dura siif hin himaa ture. Fala siidhaa. Yoom goone. Maali reeti? Feestaaluma qabattee as gubbaa hoggaa wanni takka taate addunyaa tuna keessa. Uno dhaqiiti. Haalul kayru ulamaa itti himte ulamaa isinii barreessa. Oromoon guutuun barreessa. Hoggu takkatti gallakkise helpimi suudii nu gargaara jechuun seeraan ala seenne. Achi keessa teenya maas raammata kadhachuu fi uummataaf salaanne yoo soomanne furamne. Yeroo hongeen takka nu qabatte yeroo balaan takka nu qabatte rabbitti haa soomannu. Feestaala qabannees gubbaa falan qabdu. Gargaarsa jechuun falan qabdu. Rabbiin nama baasa. Rabbumaa uu dagachaa dhufne jechuu keenya kunis dhukkuba munaafiqummaati. Rabbiin beeynu bilisumma feena. Rabbiin beeynu raammata feena quufa feena. Hanga rabbi beeytutti bilisummaa fi quufnii fi qananiin hin jirtu. Oromoo taataami abbaa Oromoo ta'e. Lafa siin garagalchuu ta'a. Dhugaa hin jirtu tana. Rabbis nuun jee. Rabbii keenya nuun jee. Suutii san keessatti akka gabroota rabbii jiraannaa ofaa gaafannu. No. Waan godhaa turre hundi keenya ol beekna. Hoggaa qabinni rabbii kun nu dhufe yaa rabbii keenya nutu balleessee dhiifama nu godhi. Yoo kan jennu taate maaltu gaajaa? Wali qabamnee biyya san keessatti wali qabamtanii midhaan siifuu barcaafu. Yoo rabbi jennee hoo
torban keessa yoo guyyaa lama rabbi kadhattanoo bakka teessanii haadha abbaan keessa rabbi kadhatanii feetu duriyyee ta'e feetu waan barbaadde ta'e furmaannummaan ati rabbi dhiiftee namarraa barbaaddu kun kami eenyu rabbi caalaa kan furmaata sii godhu eenyu rabbi caalaa kan namatti dhiyaatu kan manu jiraachisaa jiru kun eenyu rabbiimi boo gara kan dhufte duuba rabbi kaa rabbitti dheeysaa namni shaboo shanyiiti jamaaluma taate hayi hoggu takka hoggaa kadhattan abbootiin teenya dur akkitti nu gurguddifte hoggaa gartee roobni nurraa roobaan silaa qotannee oomishannaa hoggaa roobni hin beeytanii isin kana abbootiin teenya gabbaatee yaa rabbii keenya nu roobe hoggaa jeniin ni roobaafi akkasii miti akkasi roobni kun midhaan nurraa balleesse yaa rabbi nurraa caamsi hoggaa jen irraa caama hoggusumatti dhagee akka abbootii teessanii ta'a malee feestaala kaayyachuun maali shanyiitiyya qushaashaa isin maali kenni mee firdii godhaa kaa akkanan jiru kan oromoon qushaashaa isin qushaashaa miti kaa hayi kunis ati ni dhabne as gubbate isaa huno waan ulamaa itti siin jiru kana deemtee ergaa kana geessuudha malee na wajjin teessee dalaguudha malee yoo oromummaadhaa dhimma qabaatte yoo uummata saniif naate waan hin anaasa'u kanatti na wajji dalaguudha malee ati feestaala kaayyattee achi gubbaa baateef maal jechuudha kun oromoo qofatu feestaala kaayattee shanyii meeqacha keessaa jira namni gabbee lallabata malee maali feestaala uffachuun maali oromoon qushaasha jechuun qushaasha feestaala qushaasha darban maal jechuu wodeem nurraa deem wallaalan fudhadhuuti deem samii bee yoo barbaadde mi'a filmiyaa shanyiin tiyya qushaasha miti jeetiin beekaan oromoo qushaasha miti oromoon nuura sanuu nuura walalaa rabbiiti saayya kanaachi waan beeka oromoo feestaala miti feestaala manaa bahee garuu shaantaa baadhatee manatti gala mallaqatti guuttate kanan beeka oromoon garuu qushaasha miti fallisaa ulamaa irrabbii xalayaa barreessuudha bakka jirtanii xalayaa risaalaa hunoo guugiliin seentanii amiiratti aalulkeeritti sidoysifa jira sureebifa jira itti barreessuudha gara kaan hin falli jiru tasuudii keessa jirtu dubaay keessa jirtaniis masri keessa jirtus keenyaa keessa jirtus ameerikaa jirtus bakka jirtus jaarame akka ummatatti akka diinittis jaarama akka amantii kiristaanittis jaaramoodha isaan jaaramoodha waa hunda qaban jaaramoodha isin oromoo islaamaatu hin jaaramin ifa dhugaadha hin dalagamne biyyatu biyya islaamaati ulamaa'idha ka waan kana dalagu ulamaa'onni keenya waan kana dalagaa barreessa risaalaa nu gargaara ummanni keenya kun baqattummaaf dhufeef amal yatiima falaata qaar nabi jedhanii rabbi jedhe nu gargaaraa jedhan daliilaan itti dhiyeessaa kalas warri biyya alaa jirtan warri saayinsiitis kaayyuu ifiin jettane kasabni biraa akkana ta'u hoogganaan keessan sun hooggantoonni keessan sun jajjabaan hayyoonni keessan beektonni sun hayyoonni keessan rabbi un beekan waan biraa dhiisi namni rabbi hin beekne waan beeku ofii un beekan isin beekuu dhiisi kabara meeqa isinitti jechutu mi'aana kan jedhi wareegama lubbuutinis qabeenyaan gooma fedhetti naa wajjiinoo dhugaa keessan kanarratti rabbii kiyyatu jira kana isaas arras waan inni dabdabdadhuufin dhugaa keessan wareegamatti kafalee hima dhugaa kana waan intarviichi gubbaa teessee ati haasawitume miidiyaa gubbaa teessee waa'ee waxiitii fi dubbiin oromoo waa'ee waxii miidiyaa gubbatti wanni hin dhiyaanneef kana waa'ee waxii na gaafata waa'ee biddeenaa ani ilmi oromoo kabajamaa kun garaarra guddaadha waa'ee waxiidhaa miidiyaan nan gaafatu waa'ee oromootiin waa'ee oromoon garaarra guddaadha waan ta'eef waan inni haasa'u kana haasa'amuu qabu
dhugaan jirtu isiitan soboom akkanuma kanaaf ahlul khayri ulamaa'in Ali Sufyaan Faan jama'at al-khayri jira Suuditti jama'a Suudii sanitti barreessa ummata kana ni gargaaran ifa nu gargaara ja'an ni gargaara rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam dalila kanarratti siifida najjaashiyyi risaalatti barreeffatan mootummaa kamittuu rasuuli rabbii wanta gaafachuuf risaala barreessa isinis risaala barreessa yaa obboleeyyan pilaana rasuuliin deemu yaa obboleessa yaa obboleessa rabbi biraa ammaas of hin adiyyoomsin rabbi qabdaa rabbi abdadhu awwala min rabbi qabu waa takka dhabee hin qabu waan dhabdan hin qabdan yaa shinniiti Pestala kayyattanii wantan jiinaati asiin kana godha ulamaa itti hunoo hoggus falanii harkattan rabbitti hiyyadha fala argattan rabbi nu haa gargaaru jaarmaya jaarama dhugaan jirtu isiitan feeta jarmuuta taa feetan baalagee taa feetan durriyyee taa laa taqunutu min rahmatillah laa ta'adhan rabbii keessan irraan baqatina jiruu teenyaa fi hayata keenya rabbiin ayyaana keenyaa fi karaama keenya bareedina keenyaa fi boona keenya wallahi wa billahi alkarim ahad yoo jetteen si jala awwaata rabbii naman tuffanne rabbii keessan dhiiftanii rabbii keenya dhiifnee eenyumatti hin hirkannu hirkanneetis eenyumti nu hirkonuuf hin ta'u jaalala isaa isiniif hin dhaamaan kanaaf fallisaa feestaala fikkeessanii qushaasheef hin jechuu osoo hin taane fallisaa akkan isin hime kana garuu mootummaan bulchiinsi Itoophiyaa kun mootummaa namaan hin jiru waan bulchiinsi mootummaan rabbi eenyumaaf mootummaa rabbi malee hin kennu eenyumaaf balaa feete sitti naqaltee kana bakka lamatti naqa dhugaa tanaaf rasuulli rabbiitis ni azabame nabiyyillahi ibraahimis ibiddatti darbame an haqa oromoo irratti ibiddatti darbamuudhaaf hin gaabbu maaliif maatiin kiyyaas naan boo'u shanyii kiyyaas naa boo'utti hin dhiisu maaliif soba gaa yoo naa boo'an maaliif kadiir dhugaadhaaf wareegame yoo jan soba gaa sobaa fi wareegame gammaduu qaban dhugaaf wareegamuu kiyyatti hidhamuu kiyyatti gammaduu qaban dhugaadha waan ta'eef sobni naqalu dhugaan nakaasa waan ta'eef hay maaf hin gaabba dhugaaf qalamuuf maaf du'ee jettee naa wayi waatta maali yoo dhugaa yoon qabaadhe ibidda darbamuu maaf hin sodaadhe yoo oromummaa irratti dhugaa qabaadhe kana biyya Ibraahimitti ibidda darbamuudha barda wasalaamaa jee rabbi narraa baasa dhugaa waan hin dubbadde irratti dhugaan jiru isa kana kutannoo dhugaan jirti isa kana yoo tokko du'e wayi waachuu sobaati wanni qabsaa'u jirtu sun maa waattare yoo soba taate maaliif hin kana ta'e maaliif hin duraan qabsaa jettee lammata sheenaa yoo wareegame qabsoo irratti lammata sheenaa akkasni maaligaa hidhamtee kalaas wareegamte itti fufa kabiraa kanaaf tartiiba rabbiin isinitti haa godhu rabbiin isinii kadhadhaa ayata yaasin isinii baneetin isiniin gargar baha ulamaa'ota rabbii maqaa yaasiina rabbii kanaan isin gaafadhaa barreessaa kan biyya alaa jirtanis barreessaaf ijoollee tana maallaqa hundi jettanii warri miidiyaa kun ham gootanii maallaqa ijoollee tanarraa